keessattuu barsiistuudha. Ani barsiistuudha waan jettu maal barsiistu wanti isheen barsiistu kami? Barsiisaa jechuun barsiistuu taatee tooniyyuu jechuudha. Dhaloota dhufu fakkeenya taatee dhaloota dhufu qaruu jechuun waan gaarii kana barsiisu dubbachuu ishiiti barsiistuudha jechuu ishiitti hammamta akka osoo ofitti afartee osoo ofitti qaanofte maaliif maqaa barsiisota waan kaanii akkasumas immoo haamilee nama meeqaa akka cabsitu yeddoo sanatti itti dhagahamne ishee gaarii dubbachuu ishiiti ishee irratti ani barsiistuudha gaafa ishiin jettu dhugaa. Ashuma harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota channel kootii kan taatan marti keessaa dhuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessa an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti argitan kana mata dureen kan koo akkuma hubattan kana jechuudha. Dhugaa jechuudha. Hin beeku maal akka jedhamus hin beeku maal bara akkamii yookaan sa'aatii akkamii keessa akka jirru jechuudha. Haa ta'u malee wantoota akkanaa kana yeroo baay'ee hin dalagama. Yoo dalagame illee jechuudha parsantii 100 keessaa harka 15 kan dhugaa irratti hundaa'e jechuudha. Gariin sobaan yookaas immoo maallaqa hojjechuuf jecha bichaa diraamaa fakkeessanii kan hojjetani jechuudha. Ani waan kun parsantii 100 diraamaadhaan jedha. Maaliif jennaan niti kana durallee nin beekaa diraamaa waan adda addaa irratti argee jira jechuudha. Fiilmii waan adda addaa irratti hojjettee argee jira diraamaa ishee jechuudha. Akka chaansii suuraa yoo kana duraa sanarra suuraa argadhe maddiitti isiniif laxxafa jechuudha. Haa ta'u malee garuu wanta akka kanaa kana maallaqas kaffaltee fi walii galanii maallaqa hojjechuudhaafis kan hojjetan yoo ta'e dhaloota dhufuuf immoo maal dhaamuudhaaf yookaas immoo sammuun daa'imaa nam tokko amma ijoolleen ammaa keessattuyyuu silkii namni of harkaa dhabe hin jiru. Har'a mucaan kun umurii kana waan akkanaa yoo ta'u dhaloonni isaan duuba jiru yookaas dhaloonni akkasumas immoo namni amma sadarkaa isaa kanarra jiran jechuudha. Daa'imman sadarkaa mucaan kun irra jiru kanarra jiran sammuu isaanii keessatti maaltu seefii ta'a akkasuma isaan yoo boru iddoo gaarii tokkotti mul'atu akkasumas waan gaarii tokko hojii gaarii tokko dalagu jettanii yaaddanii dhugaanis hin jedha. Maaliif garuu ani hin beeku maal akka ta'e ilmi namaa horii dhaggaditti bakka yaanni sammuu ilma namaa horii dhaggaditti sa'aatii ta'e keessa jira jechuudha. Kuni eensumattuyyuu nama hin amansiisu dhugaadha jedhee hin amanu kana maaliif jennaan hin amanu jechuudha. Niti amma kana geessu gaddeebitee daa'ima ishee wajjiniin kana taate yoo jedhame haasa'uuttis dhaga'uuttis dhageeffachuuttis illee baay'ee waan nama hasxallau yookaan waan baay'ee nama jibbisiisu akkasumallee fakkeenya sadarkaa ijoollee xixiqqaa sadarkaa mucaan kun irra jiru kanarra jiran isaan sanallee kan sammuu isaanii waan hin taane sammuu isaanii bal'eessuu yookaas immoo kaayyoo fi abjuu isaaniitirraa ijoolleen amma sadarkaa isaatirra inni jiru kanarra jiran amma barachuu akkasuma guddinaaf kan fiiganidha. Garuu iddoo kana amma sadarkaa kanatti daa'imni waan kana gaafa dhaga'u yookaan waan kana yoo ilaalu hojii akkamiititti bobba'a akkasumas immoo guddinni daa'ima wantoota waan kana hubatanii fuuldurri isaanii maal ta'a dhaloonni dhufoo maalirraa barata waan jedhu tokko jechuudha. Namni maaliif hin yaadne maaliif nan nyaadhaa bichaa nan hojjedhaa bichaa ta'e barri kun maaliif jireenyis yoo ulfaata ta'e akkasumas haalli jireenyatis qaaleensi yoo jiraate akka kanaanis dalaganii maallaqa fiduun osoo hafe dhugaan isin jedha. Maaliif jennaani wanti kun biyya jiksuu akkasuma xiqqaa guddaa wal nyaachisuu namoota galgala ganama jilbiifatanii waaqayyootti bu'aa jiran illee isaan sanallee akka kadhannaan isaanii namoota kaaniif hin taane namoota kaanii akka du'arraa akkasumas immoo wantoota gidiraarraa wantoota adda addaa gidiraawwan adda addaatirraa hin oolchine taasisa jechuudha. Walumaa galatti maaliif bara dhumaa keessa yookaan bara macarrasaa keessa akka jiru ni beekna eenyumtiyyuu. Haa ta'u malee immoo hin beeku baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Akkamitti ilmi namaa yookaas immoo waan kana uummata irratti isheen dhaqxee waraabdee hoo sila maaliif walumaa galaniiti maallaqaan hojjechuudhaaf akka kanatti hojjenne namni illee ilaala iyyitaan argannaa akkasumas immoo maallaqa irraa argannaadha malee kuni parsantii 100tti ani dhugaadha jedhee hin amanus hin fudhadhus jechuudha. Maaliif jennaan kuni dhugumaanitti dhugaadha ta'ee jira taanan jechuudha. Hin beeku maaliif namoonni akkasuma akkabaabii sana jiranis ta'ee dhugumatti dhugaadha taanan
ishee kanallee daa'ima kanallee fidanii seeratti dhiyeessanii to'aniyyuu jechuudha. Wanti kun yeroo gabaabaa keessatti hirmijjaa hin fudhanne yookaas qaamni ilaallatu waan kanarratti hirmijjaa hin fudhanne taananii bora biyyattiin akkamitti garamitti akka deemtu akkasumas immoo ilmi namaa akkasuma dhala isaa garamitti akka guddifatu yookaan fakkeenya akkamiitiin akka guddifatu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif dhugaan isin jedha waan hin bareenye dhageeffachuutti illee waan hin tolle kana guddaattiyyuu waan baay'ee hamma kana kabbadu daa'imni immoo gaafa dhagaan maalirraa baratu jedhanii gammatuun salphaadha jimmititti nama hin dhibu isiniin jechuu barbaadetanii maaliif ani dhugaan isiniin jedha akka yaada nama tokkootti jechuudha. Namuma itti gaafatamaan nama viidiyoo kana fidee miidiyaa irra oolche nama viidiyoo kana fidee guutuu addunyaa irra oolchedha itti gaafatamaan hin jedha. Maaliif jennaani maalirraa haa baratanii fi namni dhaga'ee maal haa jedhuu fi dhugaan isiniin jedha namni tokko amma jechuudha namni dhukkubawwan adda addaa qabu jechuudha. Waan kana dhuguma itti gaafa fudhatu namni miidhamuu hin dhabamu. Maaliif jennaan argaatti illee dhageettitti illee waan namatti hin tolle waan laphee nama cabsu yookaan waan nama miidhudha sababa ta'eef jechuudha. Dubbachuutti hin fokkisa dhageeffachuutti illee akkasuma gurra namaatiin hin tolu jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaanii miidiyaa kana hundarrayyuu faca'ee jira asii faca'uu gaarii deemu jechuudha. Qaalii lama waan sakandii sadiin dabarreedha kana dhageeffadhe jechuudha. Nan cufeerraa ba'e maaliif jennaan sa'aatii kana keessattuu sa'aatii waan akkasii dhageeffatanis miti. Kanaafiyyuu jechuudha biyyattiin garamitti akka deemaa jirtu ilmi namaa maallaqa malee dhaloonni duubaan dhufu maal ta'aa jira ijoollee keenya hoo boru akkamitti guddisnaa maal barataniif yookaan sammuu isaanii maaliin haaromfameetu gara barumsaatitti yookaan immoo barumsaa faamileen isaan qaban hagam ta'a waan jedhu namni akkamitti tilmaamuu dadhaba ilmi namaa nama ta'ee toonii uffatee deema nama jedhamee yaada jedhameeti fayyadama jechuudha. Maaliif horiidhaa fi namni kan gargar ta'an sababa yaaduutiin sababa ta'eef jechuudha. Akkamitti ilmi namaa yaaduu dadhaba akkamitti waan akka kanaa fidanii miidiyaa irra oolchan ani hin beeku waaqayyo bichaan nutti araaramu dhugaan isiniin jedha ani hin beeku maaliif garamitti akka deemaa jirru bichaa gaafidha. Ana bichaaf osoo hin taane kuni ilma namaa kamiifuu nama foon uffatee deemu jechuudha. Bobba'ee galuuf baay'ee gaafidha. Maaltu dhufuu jira kan kana caaloo boru maaltu ta'uu jira garamitti deemaa jira biyyichi waan jedhu tokko jechuudha. Gaafii namatti ta'a iraftii nama dhowwa nama cannaqa waaqayyo bichaan hin beeku. Badiin keenya kana jedhamee lakkaawwamee hin dhumu. Inni akka arjummaa isaatiitti karaa isaarra nu qabee akka arjummaa isaatiitti dhugaan isin jedha. Osoo gisee tokko jechuudha. Ani gaafan fakkeenyawwan biyyoota adda addaa irratti argu kana ilaalee osoo wanti akkanaa kun biyya keenya dhufee walumaa galatti qulqulleessee maaliif dhugaan isin jedha adda foo'ee nama badii hojjetuuf nama gaarii jiru waaqayyo guyyaa tokko dhufee osoo adda foo'ee maal qaba waan jedhu tokko nan jedha gisee baay'ee sammuu hoogitatu jechuudha. Maaliif dhugaan isin jedha akkasuma biyyoota garaagaraa irratti wanta ta'aa jiru kana osoo guyyaa tokko biyya keenya irratti waan akkasii ta'e namni dhugumatti hin baratallee waan akka kanaatitti illee jechuudha. Osoo hagamta akka rakkate iyyuu jechuudha waan ilma namaatiif hin tolle akkasuma waan dhaloota dhufuutti gufuu ta'u hin dalagu jedhee yaada jechuudha. Kanaaf ammas cubbuun keenya baay'eedha kan lakkaawwamee hin dhumne waaqayyo ammas guyyaa dhufaati isaa inni isa badii qabuuf isa gaarii hojjete adda foo'itoo rabbiin nu haa agarsiisu waan biraan jedhu dhugaan isin jedha baay'ee tokko ulfaata. Gaafan dubbadhu keessa kootti natti dhagaame akka waan kootti akka nama mucaan kunis ta'ee nam isaan viidiyoo kana dalagaan akka waan isaan beekutti jechuudha. Keessi koo bakka maaliif akka hin beeku aariidhaan dubbadha jechuudha. Gaafan viidiyoo kana argu hammamta akka lapheen koo nadhaate yookaan immoo hammamta akka namummaa koo akkan jibbe hin beeku keessattuu dubartii ta'uu kootti baay'ee tokkoon ofitti gadda jechuudha. Namummaa keessan isin jibbisiisa. Ofirra deebitanii osoo bara kana keessa jiraachuu baadhee osoo yeroo kana keessa dhaladhee jiraachuu baadhee dachee garra iddoo itti jettantu jira jechuudha. Waan akkanaa kana gaafa agartan keessi keessa qasmii keessantu isin caba jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana gaafa agartan gaafa dhageessan keessi keessan hagam akkas hin miidhamu. Bakka jireenya isin jibbisiisa jireenya isin kaayyeeffattanii boru waan akkanaan hojjedhaa lafa abjuuf mul'ata kiyyaan gaa'ettanii tattaafattan abdii isin kutachiisa. Biyya akkamii keessan jiraadha yookaas immoo nama akkamii wajjinan bobba'ee gala borus dhalli koo maal ta'a dhalli koo akkamitti sammuu akkamiitiin dachee kanarra jiraata waan isin jechisiisutu fuuldura keessan darba sa'aatii sanatti waan hojjettan illee dhiistanii teessu jechuudha. Kanaaf dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame keessa koo akka waan nama sana argee waa tokko gochuu danda'u dubbadhee waan tokko furmaata fiduu danda'u kophaa kootti jechuudha. Aariidhaan
aariidhaan keessi koo bakka maal jedheen isinitti hima dhugaan isin jedha. Kanaaf waaqayyo ammas taanan akka cubbuu keenyatti nutti lakkaa'e cubbuun keenya kan lakkaa'amee hin dhumne cubbuun keenya baay'eedha. Wanti nuti irra oolu wanti nuti gochaa oolu dhugaan isin jedha. Bineensa daggalaa yookaas immoo bineensa afaaniin dubbatee waan kana kanan jenne sana harka lama isa wayya jechuudha. Maaliif bara kana keessa jechuudha. Bara ilmi namaa horiidhaa gaditti ilaalametti dhugaan isin jedha baay'ee tokko ulfaata. Dhugaan isin jedha dhiifama naa godhaadha. Akka kanatti aaree maaliif jennaan waan natti dhagahame bakka waan hin jedhu dhabe dhugaan isin jedha. Gaafa viidiyoo kana ilaalu waan hin jedhu bakka keessa kootti jechuudha. Dubartii tokkotti of jibbuurra kan ka'e waan hin dubbadhu wallaale jechuudha. Kuni akka yaada kootiitti namoonni baay'een immoo ilaalcha biraatitti fudhachuu danda'u. Kanaaf namni dhugaadha jedhee waan kana amanes hin dhabamu. Maaliif namni tokko amanuu danda'u. Angaruu parsantii 100% hin amanu. Wanta akka kanaa kuni hin hojjannaa maallaqa argannaadhaaf malee kuni waan ilma namaatirraa hin eeggamne sababa ta'eef jechuudha. Keessattuu dubartii taate keessattuu immoo barsiistuudha. Ani barsiistuudha waan jettu maal barsiistu wanti isheen barsiistu kami? Barsiisaa jechuun barsiistuu taatee tooniyyuu jechuudha. Dhaloota dhufu fakkeenya taatee dhaloota dhufu qaruu jechuun waan gaarii kana barsiisu dubbachuu ishiiti barsiistuudha jechuu ishiitti hammamta akka osoo ofitti afarte osoo ofitti qaanofte maaliif maqaa barsiisota waan kaanii akkasumas immoo haamilee nama meeqaa akka cabsitu yeddoo sanatti itti dhagahamne ishee gaarii dubbachuu ishiiti ishee irratti ani barsiistuudha gaafa ishiin jettu dhugaa osoon bira jiraatanii harki nama ga'ee dhugaan isin jira maaliif hin beekani dhugaa tarkaanfii akka kootti kanatti namni bakka gaafa aare tarkaanfii guddaa fudhachuudha fiiguu hin dhabamu dhugaa keessi koo maal akka ta'e hin beeku osoo bira jiraatanii yeroo sana tarkaanfii hamaa yookaan tarkaanfii yeroo sanatti namni argee irraa barachuu danda'u irratti fudhatanii hin jedhamu akka kootti jechuudha. Kanaaf barsiistuudha jechuu isheetti immoo haamilee namoota meeqaa namoota gaarii akkasumas namoota dhaloota dhufu fakkeenya ta'anii dhaabbataa jiranii maqaa isaanii faallessuurra kan kaate jechuudha. Hagamta akka miilan isaan irra deemaa jirtu ittiin dhaga'amne isheetti jechuudha. Jecha ishee qaalii afaan ishee keessaa bahu kanaan namoonni meeqa akka miidhaman haamileen namoota meeqa akka cabu ittiin dhaga'amne isheetti jechuudha. Garuu har'a tarii maallaqaanis bitamtee maallaqa hojjechuu dandeessi. Wanti beekaman tokko hin jiru garuu namni kana laalee waan kana viidiyoo kana hubatee caal jedhanatti hin fakkaatu maaliif kana dhugaan isin jira. Namni iyyeetooniyyuu waan akka kanaa kan ofirraa dhaabsisu akkasumas immoo dhimma qaamni ilaallatu biraan ga'anii wanta akka kanaa kuni lammaffaa akka biyya keenya keessatti dhugaan isin jira. Wanti dhaloota dhufutti gufuu ta'uu danda'a. Wanti ilma namaa sammuu ilma namaa miidhuu danda'a. Wanti haamilee ilma namaa cabsuu danda'u kuni hafuu qaba jedhamee yoo hirmijaa hin fudhamne borummoo ani hin beeku maal takka dhufuudha deemu waaqayyo bichaan jechuudha. Nu haa agarsiisu. Ani hin beeku baay'ee ulfaata. Egaa obboloota koo haasaa isinitti dheeressu yoon balleesse lafa ani balleessetti yaada keessanii koomentii jalatti bakka kanatti dogongortee jiraati. Dogongora koo natti maa innan sirradha irraallee nan deebi'a. Waaqayyo nama dogongora isaatirraa baratu nu haa taasisu. Ilma namaa ta'ee foon uffatee namni hin dogongorre hin jiru. Garuu immoo dogongora isaatirraa namni hin baranne namummaa isaayyuu hin beeku jechuudha. Kanaaf dogongora koo irraa barachuudhaaf qophiidha. Yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa, laayikii godhaa, sheerii godhaa. Waan kana ilma namaa taatanii namni waan kana irratti hin balaaleffanne dhugaan isin jira. Boru kan kana caalu nutti dhufuuf jira. Waaqayyo kan kana caalu nutti hin fedhin nurraa haa qabu jechuudha. Nagaan naaf turaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin jira. Waaqayyoon libboonaa nu haa kennu karaa isaa nutti agarsiisuun isin jira.